Yooyyaa ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa. Har'aa mata duree jabduu dhimma Finfinnee irraa dubbannaa. Dubbiin Finfinnee baay'ee fagaatee akka deeme wal hubachiisuun barbaachisaadha waan ta'eef san keessatti eenyu fayyadhaa Finfinnee kana dabarsee ka gurguratee sadarkaan isaa maalirra jira? Marii biyyaalessaa keessa akka ajandaatti akka galu yeroo murtaa'ee Shimallis Faayin beekaniyyuu amma Shimallis Faa haasawanni godhee OBN irraa bu'ee maarreedhanii wanni dubbatamu tokko waan nama kofalchiisu baay'ee jira. Sansanni irraallee dubbannaa. Haa ta'uutii dhimmi Finfinnee dhimma eenyuuti? Dhimmi Finfinnee dabballoota Oromiyaaf maa inni? Dhimmi Finfinnee uummata Oromoodhaaf maa inni? Kan jedhu sirriitti irraa dubbachuun nurra jiraata. Kanaan wal qabatee immoo marii biyyaalessaa kana akka iccitiidhaan akka hooggananiif namoonni Oromiyaa irraa ramadamanii amma waan kana qajeelchaa jiran jiru. Dhimmi Oromiyaas dhimmi Finfinnees har'a kallattii Abiyyi barbaaduun akka deemaa fi jiru harka Shimallis Faas akka hin jirre Shimallis Faa yeroo dhiyoo keessatti darsa isaanii xaxatanii Finfinneedha akka bahuudhaa deeman illee murtaa'e ni jira. Akka waliigalaatti sobanii immoo bakka garaagaraatti wal dhabdeen PP Oromiyaaf Amaaraa akka jiru dhimma Finfinnee irratti ololaa turanii wanni ta'e wal dhabdee wayii tureera. Waltajjii walgahii koree giddu galeessaa bilchiginnaa keessatti dhasuun kan ta'e sanas duubatti deebinee eenyutu maal jedhee eessa irratti dhaabbatee maal irratti walii galanii sanas nan kaasa. Haga dhumaatitti na hordofaan siniin jedhaa. Chaanaalii kana warri subscribe hin goone subscribe tolchaa. Laayikii sheeriis gochuu hin dagatiina. Jedhee tananii gara qabxii koo gara jalqabaatti ce'aa. Qabxii jalqabaatiin dhimma Finfinneeti. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Akkuma hundi keenya beeku. Oromoon gaafa jalqaba sirna gita bittaa jala galu Finfinnee irraa eegale. Finfinneen handhuura. Waan sana gaafa nu cabsan Oromiyaa guutuu cabsanii. Sababa kanaatiif Finfinneedhaan wal qabatee bara hedduuf ganna hedduuf Oromoon wareegama gurguddaatti kaffale. Wareegama gurguddaatti kafaluudhaanis immoo teessoon mootummaas achuma ta'ee handhuura Oromiyaas achi ta'ee dantaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdullee labsiidhaan akka bahuuf jedhamee heera biyyattii silaa amma kan Abiyyi diigaa jiru heera biyyattii san keessatti barraa'ee ture. Mee waa'ee Finfinneedhaan wal qabatee ka'umsaaf akka nuu tolutti armaan dura eessa gaameetu eessatti dhaabbateen jedhu wal yaadachiisuu barbaachisaadha. Finfinneedhaan wal qabatee mirga Oromoo Finfinnee irraa qabutu gaafatamaa ture malee Oromiyaa diiganii caasaa Oromiyaa Finfinneedhaan ari'achuun turre gaafiinchi. Amma waan Oromoon qabu hundatu harkaa rukutamaa jira. Mee duubatti deebinee waan Lammaan Magarsaa dhimma labsii yeroo dantaan addaa Oromiyaa Finfinnee irraa haa kabajamu jedhamee labsiin takka paarlamaa dhiyaatte jechumaan hafte waan sana irratti mee waan Lammaa yeroo san jedhe dhageeffannee mee walaa yaadachiifnu. Inni kan biraan waa'ee Finfinnee ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa waa'ee Finfinnee maal jedha kan jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma Finfinnee ilaalchisee waan barreen gaddaa jedha baranas. Waan addaa waan jedhu hin qabu. Finfinnee irratti ajandaa uummanni Oromoo qaburraa mootummaan naannoo Oromiyaa addatti qabaachuu hin danda'u. Addatti qabaachuu hin danda'u. Mirgi uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu seeraan qabu eegamuufiin irra jiraata. Sanaaf immoo eenyu ol eenyu dura waggoottan darban kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa irratti hojjechaa akka ture kabajamaan caffeen kunis yeroo adda addaa gaaffii ijoo godhee kaasee asittis dhiyeessine irratti mari'achaa kabajamaan caffeen keenyas kallattii kaa'ee akka inni ture hundi keenya kan yaadan. Keessumaa seeraan heera mootummaadhaan kan taa'e dhimmi faayidaa addaa Oromoon Finfinnee irratti qabu seeraan deebi'uutu irra jiraata jedhamee hojii guddaan hojjetameera.
hojjennee fiixeedhaan erga geenye booda rarra'ee taa'eera. Maaliif harkifate? Maaliif rarra'e? Seerri bar'een gaddaa hojjenne seera akkasumatti hojjetame hin turre. Ogeeyyiin warri seenaa beekan ogeeyyiin seeraa hedduun keessatti hirmaatanii bishinaan seera hojjetame amma nani beekutti. Of eeggannoo cimaadhaan seera hojjetame. Qabsoo cimaa meeqa booda sadarkaa sanarraa mirkanaa'uudhaaf paarlaamaatti erga dhihaate booda waa hedduu keessa darbee yaadi uummatarraa sassaabamee wanti nuti har'a baasne kun waan bor gaafachuudhaaf deemuu dandeenyu akka nu dhorkuu hin dandeenye akka danqaa nuti ta'uu hin dandeenye balballi saaqamee fi bakka inni battaluma mirkanaa'uudhaaf ga'etti mirkanoofni kan inni ta'e barreen gaddaa yaadannu inni keenya. Gama keenyaan wanti nutti hafe hin jiru. Hamma danda'amaa ta'etti qobaatti humni muraasti kan ofiin hojjete ton ta'in ogeessi kanarratti beekamtii qaban ga'umsa qaban jedhaman irratti hirmaatamanii ifatti mari'atamee seera hojjetame. Seera waliin hojjenne. Namni kanarratti yaadan qaba beekumsan qaba jedhus yaada isaa haa dhiyeessu jedhame banaa ta'ee mariidhaaf dhiyaate kan hojjetame. Sun etoo hojjetamee mirkanaa'eera ta'e waa baay'ee hiikuu akka inni danda'u shakkii tokko hin qabu. Dhumarra ga'ee egaa dhageenyee jirra. Labsii yeroo sana ni yaadattu yoo ta'e kun jalqaba dhuma bara 2017 jalqaba bara 2018 irra keessattuu jalqaba bara 2018 Abiyyi Ahmad utuu muummicha ministeeraa hin ta'in labsiin dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu akka labsamuuf jecha qophaa'ee paarlamaatti dhiyaatee yeroo sana Abbaa Duulaa Gammadaa afayaa'ii ture. Yeroo sana Abiyyi Ahmad hoogganaa waajjira dhaabaati. Yeroo sana ijoollee akka Shimallis Abdiisaa, akka Kaasahuun Goofee, akka Addisuu Araggaa paarlamaatti erguudhaan paarlamaa jeeksisee labsiin kun akka hin baane godhe. Laala labsii dantaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu akka hin baane ka dhorke Abiyyi Ahmad Alii jedhama. Yeroo sana hoogganaa waajjira dhaabaati. Lammaan isa kana haasaa jira. Hojjennee lafaa kaasnee geessinee paarlamaan teessifnee kuffisamee jedhe. Utuu yeroo sana labsiin sun bahee jiraatee waan baay'ee irraa arganna ture jedhe lammaan dhuguma isaati. Gaafa sana dhugaa dubbachuuf Abbaan Duulaallee hiree isaa asirraa haa dubbannuufi. Jara keenya Shimallis Abdiisaa, Kaasahuun Goofee, Addisuu Araggaa paarlamaa dhuftanii jeeqxan jedheen. Labsiin kun utuu baate Oromoo xiqqoodhumallee haa taatu ni fayyaddii jedheen. Kaafte immoo bor itti falmattu jeequudha hin qabdan jedheen. Suura wayii duuba deebi'aa ilaala. Gaafa Abbaa Duulaa fi Abbaan Duulaa Shimallisiin akka hin taanetti ilaalu gaafas. Abiyyi ijoollee san of jala yaasee geessee jeeksisee paarlamaan akka inni battamu godhan gaafas. Doggoroonni hedduun gama keenyaan illee ta'e gaafas nutti xiqqaate innee lolaa turre baay'isoo gaafas. Nutti xiqqaatte maal qabdi kun jenne gaafas. Warri sooshaal miidiyaan faatillee hunduu nami kaanillee maal qabdi kun waa xiqqoodha kun nu shawwaddanii. Labsiin gaafasii tokkoffaa afaan hojii afaan Finfinnee immediately afaan Oromoo itti dabalama jedha. Lammeessoo parsantii 40 teessoo magaala Finfinnee keessatti parsantii 40 yeroo hunda Oromiyaa irraa dhaquu jedha. Sadeessoo seenaa waan garaagaraatiin wal qabatee maqaa lafaallee wal qabatee akka Oromoodhaa tolutti ilaalamee jijjiiramee walumaan deemaa jedha. Arfeessoo manneen barnootaa Finfinnee keessa jiru jedha. Mana marii magaalattii jedha. Kaabinee magaalattii jedha.
dinagdee magaalattii jedha gaafas. Nutti xiqqaatte jenneen lolle gaafas. Lammaa Magarsaa nutti xiqqaatte waan kun jenneet isa lolle gaafas. Lammaan garuu abbaan duulaas gaafasan haa xiqqaattu wanni kun afaanuma haadhaatii alalfachaa ka biraarra gaafadhaan nuun jedhan. Nullee ni din. Abiyyi immoo dubbii tana. Dhaqeetu sirumaa ijoollee isaa ergee harkaa battan. Sirumaa labsiin sun akka inni achirran dhiyaanne godhe. Inni maal jedhe gaafas yoo masaraa galle malee maal nu fayyadaa jedhe nu shawwade gaafas. Dantaa addaa wayii asirraa waa qunxuranii afaan nu kaa'anii waan guddoo nu dhorkachuuf deemu. Qabsoon teenya beeta mangistii san galuudha. Dubbiin 4 kiiloo irratti haa xiyyeeffatamtu jedhe. Maan jennaan 4 kiiloo yoo qabanne Finfinnee iyyuu Oromiyaa jara galchinaa jedhe gaafas. Duuba deebi'aa ilaala. Maal qabdi kuni? Yoo 4 kiiloo qabanne Finfinnee mataan isaatu dachee Oromiyaa jala galchinaa jedhe haase. Nami baay'een dhugumatti fakkaatee akkas taanaan waa haftu jedhe. Yaalaa dubbii kana. Yaa sangaati marga malee hallayyaa sassi fuulduraan isii qoteen agarreessa jedhamu san nutti mammaakee jechuudha. Marga nu garsiise nami keenya gaafas Oromiyaa jala galuudha qabdi jenna waan ta'eef gaafaa biyya 4 kiiloo qabannaa wanni hunduu keenyuma matammaatu barbaadan siniifan fide yeroo nu galuu hin dandeenye gaafas. Diraamaan nu raawwatu gaafas nuun gale. Lammaan isa haasa'e Finnee geessisnee turre